إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، sagantaan keenya ka digdamii torbaffaa sagantaa gaafii fi deebi'ii waliin fudhanna yoo rabbiin guddaan jedhe. Leenni karaa imootiin banaa qaba. Karaa biraatiin akka bilbillee dhiifama wajjiin karaa biraatiin yoo bilbiltan kaasuu hin danda'u. Qarum tokkichi imoo kana qofaan akka bilbillu insha Allah. Haka bilbiluu dhufuuf as jidduu gaafii hedduu nama deddeebite takka keessaa gaafilee hedduu jirtu keessaa takka fudhadhe har'a. Takkinitti nan fudhadhetu waa'ee sujuudaati. Sujuuda garaagaraan nama gaafii irraa gaafatu argee bal'inatti sujuuda kanarraa odoo xiqqoo dubbadheefiin jedhe. Sujuuda jechuun dura utubaa salaatarraa tokko ولما إمرتوا الرولي قالن يو سجون جراچو باته سلان نجور رتي ولي قالن يو نمني سجود إيسه سلان بدر ولي قالن بيك آديفته دقت ديفته يو صلاة كيسا سجود لك كيفته سجود تقولك كيفته سلان ينكينجر بيك آلا كيفتو لينجر دقت لك كيفتو لينجر كان فدو بقى sujuuda qajeela tiksuu nama barbaachisa. Kanarraa akka ka'e wanni wal yaadachiisuu asitti qabnu sujuudni humna torbaan sujuudan ulamaan irra walii gale. Hadiisa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jedha rasuuli rabbii? Salaamu alaykum. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندك أنا بلسم بارك الله فيك دي هذا بس الرجالته. قاعدين نقبو شوالي كيسا قوياشا سوماني قوياتا كفا دباليو جرساني مخبرات بوتاتون تابو وكبيرتو. جاء شوال كان كيسا صوم دور إخواني أجري ودوق أبدي نمن صوم رمضان صومي ويا جهان كانت تدبلت أكنا وقاق وتو صومي ربين قدان كتبافي حسنان كلانين دوامتي أكاسي دوبا ويان تقوك ويا كلاني يتشو دوبا ويان جهين كوريا كلاني يود أوان جاهتا مجي ألاما يتشو ويان صدمان كون جي أكلان يتشو ويا كلاني لما وقان أكاسي قوتما duuba sooma shawwaal kana guyyaa shawwaal lamarraa jala qabanii guyyaan tokko silaa iidaa beektaa soomuu hin danda'anii guyyaa shawwaal jiini shawwaal lamarraa jala qabanii haga dhumatti yeroo feete soomta. Walitti aansuun dirqamaa miti. Gaarii ammoo walitti aansitee odoo soomte gaarii maal khayrii daftee walitti dhaabdee dabarsuun gaarii. Ammoo dirqamaa miti walitti dhaabtee yoo torbaan kana guyyaa fakkeenyaaf guyyaa hojii hin qabne callaa yoo soomte. Torbaan kana keessa guyyaa lama hojii hin qabdu guyyaa lamii sana ofirraa soomta. Torban kan illee guyyaa lama hojii hin qabdu guyyaa lamii san soomta. Akkasiin fixuu hin dandeette ofirraa. Yookaan ammoo isniinaaf khamiisa soomta. Isniina kanallee soomtee khamiisa illee soomtee isniinillee soomtee akkasiin ofirraa fixa guyyaa jahi hin dandeette jechuudha. Kanaafuu yoo guyyaa shan soomtee guyyaa tokko guyyaa lama guyyaa jahaffaa afaan hiiktee rakkoon takka illee hin jiru. Turteetun bubbultee torbaan tokko teettee torbaan lama teettee osoo hojiin kun hin dhumanne guyyaa tokkottee balatte jechuudha. Baarakallahu fiikum. Gaafiin ammallee tajaajila jaartii takka fakkeenyaaf nama dubartii hin taane irraa dorgachuu danda'u dorgee kan maasii takka baa. Maal jettee bee? Jaartii takka. Hayyee haadha manaa fi? Hayyee. Bakka hin taane irraa fakkeenyaaf dubartii hin taane irraa dorgachuun akka danda'ama moo maasii taate alaatoo dorge. Warra ifii niitii tante ilma kan kee waan hamturraa dhoowwatuun dirqama kan keeti.
abbaan manummaan baanan takkasanii waan hamturraa dhoowwuu waan gaarii godhuu fi dalaguu fi hojjetuu fi bulchuu gara gaarii oofuu waan hamturraa qabu abbummaan manaatu tabaanan itti gaafatamummaan itti qabdu guddaan tokko san waan hamturraa dhoowwuu. Infixaadha duuba amma duuba waan hamtuu tanatti duuba irratti walii galuu nama barbaachisa. Intala takka fakkeenya ta'ullaa isii waan gaarii hin gartu taate immoo waan hamtuu gartu akkam yoo intaltitu waan munkaraa waan badduu takka qabaatte munkara san itti himtee bakka san munkara jira wallee caqasanii waan hamtuu jira waan hamtuu haasawanii hin dhaqin yoo itteen dirqama siiti irraa hafuun. Yoo ammoo ati waan saniif hin jenne akkanumaan ifirraa isii manatti hidhuu qofaaf jette rakkoonuma bakka isin jirtu tana laala. Amma atiin shakkii qabda intaltitun waan biyya tana turteef tiyyatuun ammoo waan haarawa taateef balaana irraa barsiiftii shakkii qaba fakkeenya namtichi. Shakkii qabu kanaaf akkasiin nama tokkollee baatuun barbaadu tanallee irraa dhowwee sanallee irraa dhowwee hundarraa dhowwuu haqa hin qabdu. Ammoo hamturraa dhowwuu haqa qabda. Waliin teettanii wanni guddoon duuban bakka tana dambe isiniin jedhu akka nama muuxannoo qabu waan kana jiru biyya faranjii tana keessatti rakkoo hedduu waan kana irratti argetti wanni ani isiniin jedhu ati dhoowwuun bu'aa takkallee hin qabduu beeki yoo isiniif dhoowwite bu'aa qabdi malee. Ati isii tana fahamsiisi waan silaa ganda san hamtuu ganda san jirtu san osoo ganda san maqaan dhoofne wanni sun waan hamtuu fahamsiisi akkasiin si waliin itti amantu godhi. Wanni guddoon san isiin si waliin itti amantee haa dhiiftu waan san. San ta'uu baattu ati abadaa teettee waardiyaa isii eegaa ooluu hin dandeettu. Yoo mana sirraa dhoowwitelee bakka biratti wal gahuu hin danda'an. Telefoonan haasawaa ooluu danda'an. Wumaa bu'aan qabdu ilmi namallee waan irraa dhoowwan itti maraata. Waan irraa dhoowwan takka. Osoo bardeen dhaqanii nu dhaquyyuu yoo bakka san dhaquu hin dandeettu inni bakka san akka dhaqutti buluu hin danda'u. Ilmi namaa akka ta'u ilma namaa takkaas dubartii qofaa miti beeki. Manni hidhaa akka baanan kun osoo firaashaaf jannata fedhan keessa sii godhanii abadaan nam tokkolleen ittiin qaranii mana hidhaa maal keessaa bahuu hin dandeettuu beeka. Haga sun cala si gaafes. Keessa kana odoo bara uteela sii godhanii waan fedhan sii kaayanii abadan mana hidhaa keessatti nama hin qaranii. Maaliif hin qaranii? Mana hidhaa kana keessaa gabbahuu hin danda'uuf beeka. Haga nama qofa si ajjeessa. Hagana si gaafes. Duubi ilmi namaa hidhaan fedhu. Kanaafuu gabaabinatti gaafii hin teeti yoo deebi'e yoo wanni haraamaa achi jiraatte irraa dhoowwuu mirga qaba isilleen irraa hafuun dirqama. Yoo ammoo tashwiishaaf waswaasa taate waliin haasawanii. Yaanni hiyyamaa akkasuma ta'ee wanni jedhe fakkeenyaaf dubartii yookaan abbaa warraa caqaaca'ii takka yookaan dubartii ifaanaa deemu takka ta'an abbaan manaa jenneen abbaan manaa itti caqaaca'ii tanarraa bakka kana kanarra dubartii akkana tanarraa godhi isi balleessiti jedhee isii lannaa fudhatte garuu isiin naa fudhatte isiin nanti duwwaan kanarraa dhorgee isiin naa fudhatte rakkami waan dubartii fakkeenya dubartiin yookaan raayii mudiyyaa isiin tun garuu yookaan jaarsa caqaaca'ii jaarsaa waliin galtuu jaarsa kanatti godhi jedha dhorguu danda'u. Wamaa atilleen irraa dhoowwuu hin dandeette isilleen irraas dhoowwuu hin dandeetti bar nama hamaa tokko ka ganda isaa rakkisu ka ijoollee fi hin gargaare ka firra olii gad deemu ka waan badduu nyaatu waan badduu dhugu bakka badduu oolu aban waliin hin deemin irraa hafuu yoo sin jette atilleen irraa hafuu qabdaa bara. Atilleen irraa hafuu fi maal jiru teessa lamaantu waliin jira. Atilleen irraa hafuu fi qabda maal isin maslahaan kee yaadde yeroo sanii isilleen irraa hafuu qabdi bakka badduu sana. Intaloon tun kun akkasiin mana sii bulchuu jirtuun garta gandarra olii gad deemti mana sii marayyuu addaan jibisite dhiirsan kabajjuu waan khayrii qabaatii miti bakka san irraa hafu yoo jetteen irraa hafuu qabdi. Bakka hamtuurraa nama dhoowwuu danda'uu qaba sillachuu. Gaafii yoonni yoo jaartii xiyya tana si jaaladhaa waan ati barbaaddallee sii godhaatti uma feete irraa na gaafadhoon waan ati barbaadde qalbiin ta'ee jirraa sii godhaatti waan jaalarraa sii godha garuu waan akka ajajaa kanneen nan gaafata jiratti hin baasin jedhee viidiyoo waan isii laajechuu waan isii yaaddu. Figaruu waan jaalalaatti waan takkatti namni sun wanti sun akka ilaalla. Jaalalti takka hambifte shakkii malee gaafa waan isin ajajji didde jaalalti baanan sanumaa waan akkana taanaa bakka kana yoo isin jette lakki ajajni hin keen deemu kiyya malee yoo jette bara jaalalti akka irruu sanuma. Inni hokkoltee shuu jaalalti hin ta'e guutuu miti inni hokkolti. Garuu gabaabinatti ikhwaanii wanni bakka tana keessa jiraata mana isin yeroo marayyuu naa beekuu qabdan ijoolleen teeni talfaa dhufaa jirti sanuu. Haqiiqatan ijoolleen teene keessattuu ta biyya faranjii ammaniitii fidatte yookaan asittuu fuutee mana qabdu rabbi mana isaanii mana barakaa haa godhuu fi hujii guddoo isin dura jiraa beeka hujii manaa guddoo qabdanii beeka maal hujiin manaa sun jiruu isin Afrikatti irra guddattanii dhuftanii fi jiruu biyya faranjii jiru tana fagoo addaan fagaata. Fageenna kana gaabii kana walitti dhiheessitanii akka jiruuntu wal qabattee waliin deemtu godhuudhaaf aqlii guddoof hayyummaa guddaa nama barbaachifti. Wanni waan mara duraa dhiirsaaf niitii walii galtee riqicha kanarraa achi cehuu danda'u.
ijoollee leeyos waan ijoollee leeyos dubbanna waan ijoollee guddisuu ijoollee waan gaarii barsiisuu yoo dura jarri lamaa wal jaalattee wal kabajjee wal dhageettee wal faana deemtee miizana walii gootee yeroo walii kennitee waan qabdu maraa walii banamtee laaloo soo waan takka dana dhoowwan qabeenya walii banattee haasa walii banattee jireenya walii banatanii haasa walii banatanii waan marii waan fuuldura yaada maraa walii banatanii yoo waliin fuuldura deeman waa'ee ijoollee waa'ee jiru marayyuu haasa'uu dandeenyu. Yoo isaan harkaa wal qaba wal nyaatu jira wal rakkisu jiraatan waan ijoollee waan guddoo dandeenyee goonu jirtu waan ijoollee dandeenyee nu godhuu danda'u hin jirtu haga dura bakka manaa kana qajeelchinutti waan kanaafu waan manaa kana akka laaftutti waan hin fudhatina waan jabdutti fudhadhaa isii tana sirreessa akkaataa dura akaakayyuun keenyatti sirreesse saniin nun sirrooftu beeka akkaataa abbaan keenyatti sirreesse ta haadha teenna ta godhan nu garre saniin hin sirrooftu beeka zamanni illeen zamana saniin bakki illeen bakka sanii miti akkilleen akka sanii miti. Namni aqlii qabu nama akka itti caphetti hokkoluu beeku. Namni tokko fakkeenya miila akka badaa caphee miila kana erbanii waggaa tokko ciisee lafaa ka'ee akka durgaa fayyaa qabutti ciha yoo jedhe maal ta'a namni kun? Shakkii takka malee halaakama. Maaltu halaake? Haala ifii ka irra jiru kana wallaalee jechuudha. Laafinna humna isaa miila isaa kana wallaalee jechuudha. Miila isaa kanarra kaaftee utaale. Utaalaan achi lafa bunaan caccabee addaan dabarte miilli kun akkas akkan taane amma jiru faranjii tana keessatti. Bakki nu jirru bakka akaakayyuun keenya jiru sanii miti. Yeroollee yeroo akaakayyuu kennaa sanillee miti. Akkaatalleen akkaataa miti. Dubri amma rabbi nu hiree niitii nu godhatulleen akka yoo ta'e sanii miti beeka. Tana qajeelatti wal haa beeknu hundi kennaa. Fuuldura akkamii waliin tarkaanfannaa haa goonu. Dubri teenyallee wanni bakka sanatti dhaabu. Akka feete galdaatee akka feete gootee faranjii ta'uu hin dandeettu beeki. Akka feete taatee ati gurraatti matana oromtitti matana takkitti afrikaanoo matana tabiraa ta'uu hin dandeettu. Kanaafuu akka ummanni kan keetii ummatuma kan kee fakkaadhu waliin ooli. Ummata faranjii fakkaatu hin dandeettu. Akka faranjii yaaduu hin dandeettu. Waan faranjiin taatu ta'uu hin dandeettu. Ala bultaa beeki. Ala taftaa beeki. Kanaafuu aadaa tante, safuu tante, amantii tante, yaada kan kee akkaataa namni keenya itti dhagayamu. Waan kana mara waan irra guddattee dhufte san diigdee kabiraa amma ijaaran siin ijaaramtuu beek ala taftaa. Hagana jedhaan inshallah rabbi sinaa jabeessu. Dhaamsa bal'isee kan ta'eetiif hin jedhu uummata kaan fi keessa dhaamsa ergee galatoomati baarakallahu fiikum. Amiin ambeeru hunda keenya jazakumullahu khayra bisin irraa jaalatu baarakallahu fiikum. Duuba ikhwaanii sujuudatti yoo deebine rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan jedhe rabbiin guddaan na ajaje jedhe humna torba irratti sujuudu na ajaje jedhe rabbiin guddaan. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دوبليسا. يا جافي ريكا بشر. هاي هذا. جافي يعني بيجي أوروبا كان جراتا هذا مروت أوروبا كان أكيد أكيد برا كان في تكو سيرامي سيتاني بربادي. هلا مال تبي جافي أنت مال ما يردي بي جافي أنت متى قد دابي. بريستي تاني كوليجي برا توداك. اللي كافو ده تاني برا كان أكمل هذا شريعتي. دورنا من وابرتو وانغاري وبلوان كيستو وري دائما كدرجيسا كشمرني كبيا بفتن yeroo teessan irraa fayyadadhaa biyya faranjii wanni guddoon jirtu barumsuma qofa. Namni mallaqa horatee mallaqa guddaan hin galu biyyi tana ammoo waa barattee barumsa guddaan galuu ni dandeetta. Hiree guddoo jira haa waa barannu. San hagas maqaa dha'ee taan immoo taate na gaafatetti yoo deebi'ee iskuula fudhattee waan biraatiif fudhattee liqii dhalti keessa jirtu fudhatuun haraama. Liqii biraa ammoo rabbi sii hire fudhatuu hin dandeetta. Ammoo ta dhalti keessa jirtu fudhatu haraama. Amoota teetan amma isiin haraama moo halaala isiin jechuu hin danda'u sun maal waraqaa warra waliin itti mallatteeffatte marayyuu arguu mana barbaachisa. Wanni sharxii martuu achirra jirti. Achirra sharxiila achirra barruu qabdu sanirraa ilaalanii ulaagaan kun ulaagaa shari'aa walii galuu miti haraam isiin jechuu danda'a. Yookaan ulaagaa shari'aa walii galuu akkana godhi akkana bifa kana waliin jiraadhu isiin jechuu danda'anii nama gara biyyitan ta'ee jiru isaan gaafadhu isaa irra galti. Gubbarra ammoo yoo dhalti keessa jiraatte liqii takka ta dhalti keessa jirtu fudhatuun haraama. Fakkeenya amma jechuun wayita awwaal dhala maree jechuun akkanumaan qarqara
kaasa jedhanii kana maaltu jira. Yeroo booda ammoo wanti sun yookiin wayita deebisan namatti dha jechuun gargaarsuma jedha yeroo awwaalaa garuu eegatti ammoo yeroo booda ammoo wayita deebisiidhaan salaanfaa namatti ergan akkanni waan akkanaa kan awwaala si hime barbaama keessa naa galuu hin dandeettu yoo laal yoo dhala kan qabne waliigaltee 20 sii kennina wahiin baradhu barumsa kee kun 20 euro 20 barbaachisaa inni 20 sii buusanii hegerilee 20 nu galchita kasiin jedhan taate rakkoon takka illee hin jiru baradhaa. Yoo ammoo 20 sii kennina 23 nu galchita kasiin jedhan taate haramni baanan kana. Tantee duuba akkam jirtii tantee an beekuu hin danda'u tantee ati itti galfadhu bakka tam jirtii anaa miti sun. Laali waan an gubbara siin dubbadhu kana laali eessatti galtii karaa kamii galtii tantee itti galfadhu atiin. Yaa wanni akkas yoo akkam isin jettan kana yoo taate barachuun hin danda'amu jechuudha jechuudha. Laasan hin jedhu ani. Dhala malee barachuun hin danda'amu jedhan kaama jechuun qarshii deebisuudhaaf waa irratti dabalanii kafalan. Wallahi ansan keessan beeku hin jedhu sanii waan baratinaa baratuun hin taatu biyya faranjiidhaan hin jedhu sanii namni waan baratin hin jiraatu hawaasni yoo waan baratin hawaasni guutuun hin kufaa san hin jedhu anini garuu wanni qaa'idaan an gubbarra siin jedhu hagas eegasii ammoo akkamitti irra jiraadhaaf akkamitti tamtu tamseensaaf akkam tahaan abbaaf adda jirti sun waan itti gaafatama si asii fudhadhuu miti. Yaa naa gala. Ayah gaafii biraa. Ayah dah ada bera barakallahu fiik. Waa'ee soomaa irratti jecha fakkeenyaaf amma haadha manaa fa'a waliin wajjii taphatan jechuun yaada biraa osoo hin ta'in osoo tapha keessa yoo shahwaan wannoo jedhe fakkeenyaaf bishaan namarraa bahe bishaan guddaa osoo hin ta'in xiqqaan kun soomni hin dhabaa. Laal bishaan namarraa bahu kun bakka sadiitti gargar bahanii tokko bishaan yeroo fedhiin namaa bakka irraa ol aantu geette namarraa bahu sun ilmi irraa dhalatu kana kamanii jedhaniin kana afaan keenya jigsaa jedhan kana tokko ammoo bishaan yeroo nafni namaa kaka'e kun gaddeebi'u namarraa dhufu tokko ammoo bishaan yeroo namni dadhabee waan guddoo ol fuudhee dalagee dadhabu namarraa dhufu sun nama baay'ee irraa dhufu namatti qaraa dhufa. Bishaan duraa sun yoo niitii fi waliin taphatee namtichi osoo niitiitiin haasaweetu taphateetu qabateetu dhungateetu bishaan duraa guddichi sun haala yeroo fedhiin isaa bakka irraa olaantu geettutti bishaan sun irraa dhufan soomni guyyaa sanii irraa caba. Ammoo guyyuma tokko qadaa baasa araarama rabbi gaafata guyyuma tokko qadaa baasa. Yoo ammoo bishaan irraa dhufe kun bishaan inni taphatee irraa bahee haasawanii irraa bahanii nafni isaa gaddeebi'e eegasi shahwaan irraa bade eegasi suutarraa dhufe taate sun irraan balleessu najisa akkuma fincaanii irraa dhiqee waddaataa nafallee dhiqatu. Bakka fedhii waliin jettan kana jechuun wanta hojjaan baasantu jira. Tokko haala tokko bakka irraa olaantu irratti dhufaa tokko eegoon ziiroo taate dhufa tokko. Fagoo addaan jira. هاي رب سن الرجال تبارك الله فيكم جزاكم الله خير. What if you could see the context behind every email? It wouldn't be email at all. أنا دورتكم. دوب إخواني سجود رجل دوب رسول عليه الصلاة والسلام ما ننجدا أمرت ربي إن أججه أن أسجد أن سجود تن أجج ربي قدان على 7 أعظم هنا تربرت سجود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لهذا عندك هنا أستاذ غافي كبا أيه غافي كنكو غافي واي رمضان أتي رمضان jechuudha yeroon nyaata obboroodhaan nyaannu kana jechuudha. Nyaata obboroo tan taane fatuura jechuudha lulluqqee irratti nyaata lulluqqee irratti
jirutti jechuudha. Akka biyya kanaatti jechuudha sa'aatiin xiqqishoon si garaagarummaa qaba. Garuu ammoo nu yeroo lulluqannu ofi sa'aatii akka waliigalaatiif fayyadamnu. Akka biyyaatti garuu akkaataa naannoo nu itti jirullee xiqqishoon si akkaataa akka biyyaatiin garaagarummaa walakkaa sa'aatii qaba. Kanaaf guyyaa tokko suhura nyaachuutti otoo hin jiru yeroo sanatti shaayii wayii qofti naaftee naa shaayii otoo ani shaayii san dhugaa jiru azaaname. Kanaaf azaanamee jennaan ani ammoo akka naannoo keenyaatti deebisee shaayii san hagumaan azaanni sun bahuu fi calma jedhee shaayii san itti fayyadamee hanga azaanni bahuuf maal jennaan daqiiqaa 30 qaba akka naannoo keenyaatti akka waliigalaatti azaaname akka waliigala biyyattiitti jechuudha. Kanaaf ramadaanni kan koo iddoo sanitti yoo shaayii san dhiise ammoo xiqqishoosi otoo waan dhugee yoo oole mataatti xiqqishoosi san irra dhukkubaa sababa saniiti otuma azaanamu dafee afaansa itti guuttadheeti waan akkasii san raawwadhee kanaaf soomanni kan koo kun akkamii yoo garuu guyyaa tokko san deebisuullee numa danda'a beekumsa isaa waliigala barbaadee isin gaafadhe. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بيتكتي كيسا دقيقة صدما والقبض بأوروبا كيسا إنجباتي هاتاتو غروك مغافين تترتيو ديمي مال بي أوروبا بيديكو أكو بي أمريكا غردو تناميتي ساعتي تكمرتي سيتو ساعتي بي أوروباتي بي ساعتي لما قبض أوروبا كيسا وانجرتون دفكاتو ساعتي تكا قبض مرتو قوابين الدوبين تترتيو ديمي يو أتلال sa'aatiin biyyattii ta'amma namni irra deemu sun magaalaan guddittiin biyyattii ta'umman irra deemu sun yoo gara bahaa sirraa jiraatte ati gara dhiyaa irraa jiraatte azaana isaanii ka deemuu jiru waa nyaachuu hin dandeettaati. Yoo ati ammoo gara bahaa irraa jiraatte isiin gara dhiyaa sirraa jiraatte magaalaan guddittiin tun yeroo silaa isaan azaanan kana ati wannan kee martuu qaata dhumte maal warra gara bahaa kanaa dura bariiti lafti. ها دقيقة اللي تاتو ورو أكو مجرى بها ولد عالني لفت دورنا وابريتي كنافو دبين جرأت الراجل تتلاقمت يو إسين جرى بها سر أنت أتجرى يا أنت دقيقة هذا تقوي إسي ما يي أنت ركون قبو أموجا سنو سحورة كيسة تملي أفان هيكو كيسة تيمت أفان هيكو مجالا مرتو أرماندرك أجيلة تمسان بيجفرنجي كيسة تي إبسان لديران كرارة آبا تكون يرو أدون دي توبوايا sanirratti register godhan sanirratti hidhan kanaafuu mana kan kee banatteetuma ibsaa kararra dhaabatu kana daawwatateette big jedhe kulliin isaa bakka takkaa bobeenal aduun dhiitee beeki waan gulaaftutu waan nama dhibaatii jechuu biyya. Dhageettee obboleessa. Gaafii biraa qabdaa? Kana amma bakka sanitti jechuudha amma bakka sanitti wanti beekanii amma fakkeenyaaf akka magaalaa keenyatti appilikeeshinii akka magaalaa jiru sillee kophaa jira amma appilikeeshinii akka magaalaa kan kootii qaba garuu ammoo jala akka magaalaa gudditti ajaa'iba garuu akka appilikeeshinii magaalaa kan kootiitti ajaa'anne. Laal wanni bakka tanatti isinii himu ramadaana keessatti appilikeeshina telefoona irra jiru kana waliin deemuu hin dandeettanii beekaa. Namni appilikeeshina kana kaa'e nama akka kan keetii ka Raashiyaa taa'u, ka Chaayinaa taa'u, ka Kooriyaa taa'u, ka waan salaa taatu hin beekne qiyaasee malaan dha'ee fidaa irra kaa'e waan namni itti hirkatu miti. Wanni kun waan hee'an guddoon takka gadhaabdee qormaata godhanii magaalaa mararra laalanii hiddaan gadhaabanii miti. Waan fidaa namni kaa'ee achirra kaa'e fidaa biizines achirra kaa'anii fidaa meeshaa jechuudha meeshaa achirra kaa'anii. Meeshaa kanatti namuuf dagatuu hin danda'u beekaa soomaa salaata. Wanni gootan magaalaa teessan isin jirtan tana waraqaa isii masiidaa dhaqaa fudhadhaa. Sanirratti deema. Malee appilikeeshina wanni kanarratti deemne jettanii maal rakkoon jirtu odoo amma telefoona 3-4 qabaatte isin takkaa namni 3-4 mana tokko keessa waliin galtanii appilikeeshina 3 ka gara garaa yoo irra kaayattan sadeenuu yeroo azaana kamirra salaantanii bee kamirra soomta. Hin jabaatte jechuudha. Kanaafuu appilikeeshina kanarratti deemuu hin danda'anii beekaa masjiida ollaa keessanii ka magaalaa keessan jiru dhaqaa yoo magaalaan keessan hin qabne illee magaalaa irra isin kalooftu masjiida sii dhaqaa waraqaa salaataa achirraa fudhadhaa ka ji'a ramadaanaa sanirra waraqaa sanirratti deema. الله أعلم. لقيته بليز. شكرا بارك الله فيك. قافي تانتو قافي جرنا. عندنا عندي تقابل بارك الله فيك. قافي تانو قبا
gaafii itti aanu gaafadhu. Gaafadhu. Gaafiin itti aanu amma fakkeenyaaf baay'een nama warra ijoolleen Afrikaanonni gara dhihaa warroonni akka Senegaalii akka Maalii kunniin ijoolleen kunniin garuu Qur'aana hin beekanii yoo imaama ta'anii salaatan harka isaanii kana laphee irra kaa'atanii harka isaanii gad magadhiisanii salaatanii isaan kana imaama godhatanii ittiin salaatuun akka salaanni sun ni ta'ame iddoo kanallee naa ibsa. Tulleen gaafii bareeddu obboloowwan keenya warri dhiyaa Afrikaa Nigeria, Mali, Senegali, Gambia, Benin, Togo, Ivory Coast, biyyoonni kun martuu madhabni isaanii Maalikii. Biyyoonni madhabni isaanii Maalikii kun harka yeroo salaatan kan dhaabannee harka akkana qabannu kana isaan harka gadhiisanii akkana dhaabatan. Dogoggoraan akkas ta'an namoota hayyoota of keessaa filanii Imam Malik ergan Imam Malik Madiinaa jira imama isaaniiti yeroo sanitti madhabni yaada Maalikii kan fudhatanii jiran isaan yaada ikhwan wanni madhabni fiqii ka amma abaloo jennu kun beeki jaarmaa yaa barwanni beeka madrasaa ijaaramtee hayyoonni hedduun keessa wal geettee akka dura taa'aa godhatanii akkaataa waan tokkotti oofanirra walii galan duuba markazni madrasaan lama gugurdoon yoo jiraatte lachuu xiqqoo yaada gariin irratti wal dhabuun hin malti. Gariin hadiisa tokko rajjaate gariin ayat tokko qabatte waan xiqqoo masalaa wahii keessa wal dhabuun hin malti. Takka waliin deemti maal olomaa'in isaanii olomaa'ii waliin jirtu jaarmaya tokko walitti qabu walii yaa'a. Duuba jaarmaya kana keessa waan jiraniif isaanillee nama asirraa Imaam Maalikitti ergatanii warri isaan asii ergatan Imaam Maalik bira ji'a tokko dhufanii taa'anii achumaan hajjii dhaqanii deebi'anii ammallee isa ziyaaratanii as galan Afrikatti galan jechuudha. Gaaf warri dhufe sanitti sandura Imaam Maalik warra mootummaa waliin bu'ee ajaja mootummaa fudhachuu didee waan dharaa ka mootummaan nu fatwaa nu godhanii fatwaa godhuu didee sababaa san hidhanii dhaananii harka caccabsan Imaam Maalik. Imaam Maalik harki caccabee harka akkana qabachuu hin dandeenye harka akkanatti gararra'u san dhufan isaa masjida. Imaama harka cabsanii hin dhageenye isaanii imaamni ji'a haga isaan achi taa'an mara harka diriirsee salaata ummataan. Akkasumas san fudhatanii galanii ummataa himanii beektaa harka diriirsan harka akkana godhanii harka akkanuma diriirsanii dhaabatanii achumaan sunnaa taateef ajaa'iba rabbiiti. Sunnaa dogoggoraa jedhama duuba sunnaa dogoggoraa waan hin jirre afaaniin hin gaafanne ilumaan arganii akkaataa inni galu san galanii salaatanii ummanni marti sana walirraa dhaale biyyi guutuun akkas taate jechuudha. Kanaafuu namni yoo akkas godhe duuba hukumiin isaa maal amma dubbiin. Harka asirra qabatuun sunnaa malee waajibaa miti. Yoo harka asirra qabachuu baadhee ofirraa gadhiise ubaan irraan badana salaan. Garuu sunnaa rasuulaa asii qabatu yoo qabachuu baadhee hoo beekaa wanta kan ta'u. Kanaafuu maal daliila biraa hedduu qabna akka yoo harka asii qabachuu baadhee salaan kee wanta kanarraa hin taane daliila hedduu biraa qabna. Kanaafuu salaan isaanii fayyaa qaba jechuudha waa bidattoon hin deemu hubatana. Salaan isaanii eega fayyaa qabaate madhabni isaaniillee sunnaa ta'ee shi'aa miti. Madhabni isaaniillee sunnaa ta'e waliin salaatuu wanni dhoowwaan jirtu waliin salaatuu ni dandeettan waliin jiraatuu ni dandeettan irraa fuudhuu ni dandeettan itti heerumsiisuu ni dandeettan obboloowwan keessan jechuudha. Allahu a'lam. شكرا بارك الله وفيكم بارك الله حياكم حياكم ادوك على توما بارك الله فيك. ادو رسول عليه الصلاه والسلام هون تربرت سجود رب قدان عججيده هون تربان سن الجبهة جد فول جد وأشار أكيك إلى أن في جرف النادي في أسر هذا ستة نما قرسيس جرو رواية وأشار جد تون كراه دون النفر ور رسول رب الرأوديس عليه الصلاة والسلام هدو روايات نهم كراتوك قفان رفت روايات. السلام عليكم. نجا الحمد لله لهذا بارك الله فيك أخي. غابي تكون قبا. لهذا بارك الله فيك. واي سوما شوال كنا والكبتي سوما شوال كنا سوما رجع أفري. أيه. أكيد إنها قربات قبول تمكنني ولله تمانغل جلساتي أكبي يجي نجسا كذا لما تيجي ما كل شيء وانا كذي قاعدون خطرين دولا ولله أكمل تا
soomni koo sun cabeera moo uuteera jedhama. Lola sadarkaa kamii lola afaanii moo lola harkaa akka Afrikaa keenya kan? Akkuma wal qabanii jechuudha jechuun ani hin barbaanne wal loluun dideen itti dabaa ture umaan barbaade didee mana kootti dhufee bakka hojiitti mana kootti dhufee naanii achumaan ofirraa deebise. Lolli namaa wal lolan yeroo hundaatu bada'a keessattuu yeroo sooma qaban bada'a. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam namaan lolina jedhee yoo namni siin lolillee sooma qaba jedhii didi jedhee eega ammoo loltee ajrii kan keettu sirraa eeggata malee sooma namarraa hin cabsu lolli. Garuu ajrii kan keettu sirraa. Itti meera nan sooma jedhaa dubbii kana narraa dhiisi nan sooma anni saayimuun jedhee daddabi deena dhufa deemee dubbii natti barbaadee achuma manatti natti dhufnaa inni achuma dhufirraa deebitee gaama dhufumara du'uura jedheen. Soomni lolaan hin cabu garuu ajrii sirraa eeggata. Ajrii isattu sirraa gabbu'a. Ammoo soomni fayyaa soomni sirraa hin cabu inshaallah. Hayyee jedhaa kana tokko dabaluu gaafi. Lamallee dabaluu ni deetaa barakallahu fiik. Kan biraan waa'ee zakkaa birrii amma fakkeenyaaf namni biyya namaa jiru kun birrii biyyatti illee walitti qabatamanii. Birrii kanarraa akkamitti zakkaan baafama fakkeenyaaf egaa zakkaa kan baasantu jedhamanii akka rabbii. Akkas. Akkamitti baafna fakkeenyaaf warri ala keenyaatii biyyatti ergataa jiru kun birrii fakkeenyaaf. Birriin akkoontii kan keetii ka biyyatti irratti si bu'aa jira. Mallaqni kun yoo birrii biyya keenyaa haga 10,000 akkana 100 jechuu kiyya 100 ol dabre hisaaballee qiyaasa hin beeknu qiyaasa giraama dahabaa ardha finfinne keessatti haga gatii isaa yoo beekne malee qajeela beekuu hin dandeenyu isin gabaabinatti waan qiiman isaa giraama 85 dabra 100 ol haa jennu yoo kuma mallaqa san qabaattee mallaqa san waggaan irra deebi'ee zakaarraa baasuun dirqama harka 200 cinaa baafta 1,025 baafta mallaqan kee guutuu yoo ammanatti himte amma agasiin jechuun danda'an. Amma fakkeenyaaf 1,025 baatee birrii hagan qabu sanarraa sabee haga sana fuudhee irraa baasuu jechuudha. Yoo haganatti himtellee ammoo kana waliin sii dhahuu hin danda'a fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf 1,100 jenna. 1,100 sun innuu rakkoon qabu sun innuu 2,500 baattu irraa baha. 2,500 irraa baha jechuudha. Inni kun namatti kennamutu jira moo ofumaa ofiitti nama miskiinaa qooduudha moo madarakaa wayii yookaan margiidha wayiitti kennuudha moo akkamii jira waan irraa beekan. Namni atitti kennuu dandeettu nama hiyyeessaa kan waan qabne ni kennita. Nama liqiin kortee liqiin irra jirtu ofirraa baasuu dadhabeen kennita. Nama waan rabbii dalagu jiru ka da'waa godhu jiru ka humna qabne hin goota darasaan kennita. Masiidhaaf waan akkanaa kanatti hin baafta. Eelaaf waan akkanaa kan uummataa qotanitti hin baafta. Waan uummata fayyadaan goota. Wama barbaachisu kana marayyuutti baasuu ni danda'an waan khayrii. Birriin kun egaa amma waggaa fakkeenyaaf ramadaana kanatti yoo galchee naannee waggaa ramadaanaa yoo itti ga'e miti utuu baankiidhaan bahe. Osoo hin hidhatiin jechuu kiyya osoo bakka irraa gabbudee miizana nisaaba bakka jedhaniin tanarraa gadi hidhatii yoo waggaan irra deebi'e gaafas baasan gaafas irraa baasan. Yoo ammoo achitti yoo itti dabalatan amma laalachitti deema gaafiin takka achitti ilaala. Amma fakkeenyaaf 100 achi keessaa qabdatiin waggaan irra deebi'ee ji'a 11 gahe. Ji'a tokko qofa tafa. Jidduu kana asee tanaa qoqqobii yoo hiikaa jirta qoqqobii yuuroo 100 yuuroo 10,000 sii kennanii birrii 100 ka biraatti dabalte. Ji'a tokko qofa irraa hafe. Birrii arda yoo eeggasilaa jiini 12 gahu san mallaqni kan kee ka dur 100 sun 200 ta'e arda 200 irraa baafta jechuudha. Ammoo mas'alaa tana olomaa'in gadiin akkasiin godhanii jiran. Yoo mallaqni kun wal horee ka duraati walitti dhaaqa baate ka duraa waliin zakaarraa baafnaa. Yoo wal horuu baatee walitti dhaaqa baachuu baatee amma akka haarawatti ka alaatti gara biraatti si dhufe taate kaanumarraa baafnaa jedha. Ammoo keenna ka asii kun amma keenna ka jireenya keenyaa ka allaalu kun kama duraatti walitti dhaaqaba. Maal yoo jette qoqqobiin ati waggaa tokko baasaa oolte tun waggaa tokko guutuu baasaa turte ati. Jirumtan ta'e qabeenyuma kan kee kaanii walitti dhaaqabditu waan guddoo addaan foonuu qabdu. Yoo ammoo fakkeenyaaf waan ati takka aan herregatiin takka. Fakkeenyaaf laa saamahallahu namni wahii waasii dhaamee namarraa dhaaltee mallaqa guddaa bakka takkaa jiggodhee si fida. Ka duraan hisaaba kan kee keessa hin jirre san akka haarawatti waggaa isaa eegdaf kaani waliin hin dabaltu.
yoo feete dandeette walitti dabaltee zakaa walirraa baasuu illee dandeette yoo feete kun haarawaa amma dhufe haga waggaan ga'utti haa taa'u jechuu illee dandeette yoo ka duraatti walitti dhaan qabaan kenne kun ammoo ka duraatti walitti dhaa qaba maal qulqulliin itti baaftu tun waggaa guutuu ji'aan baaftati qabeenya kan kee duraaniitu walumatti dhaa qaba duraanuu wallahu a'lam. Ayyee baay'ee galatoomaa kan biraa immoo tokko waa'ee amma yeroo ammaa kana nashiidaa adda addaa kanatu baay'eedha. Nashiidaan afaan Oromoo Amaariffis Arabbiidhaan ta'ee nashiidaa adda addaatu baay'eedha. Hundinuu maqaa Arabbiidha maqaa nabiyyii faarsaa hundinuu waan akkanaa jira garuu haa ta'u malee meeshaa muuziqaa of jalaa qaba kiraara of jalaa qaba. Nashiidaan kun akkamitti lakkaa'ama amma isaan irratti maqaa isaanii maqaa nabiyyiidhaa maqaa Arabbiidhaa keessatti akkam jedhama wanti kun dhaggeeffachuu isaa hadiisa keessatti hin ta'amu ta'u. نشيدان توان خيري نما همتو وانغاري رسول عليه الصلاة والسلام شاعري قبني حسان بن ثابت رسول نما نشيدا جدو في هدوك قبل رسول عليه الصلاة والسلام يرو بكبر باجسوتي حسان كايدو بدو دان وروح القدس معك جبريل تسوي الانجيل كايدو بدو كسي كاي رسول الله دبتي رسول فارسي امنتي اسلام فارسي ورا كافر الربسا warri nashiidan bifa sanii sun waan gaarii waan namni ajiriitti argatu waan qalbiillee namaa laaffisaatuun beekta namni yoo caqafate qalbii namaa laaffisarraa takka ammoo muuziqaaf keessaa qabaatu hin qabdu muuziqaan haraama muuziqaa yoo itti dabalan wanni sun haraama taati muuziqaa caqasuun waan dibbee olii of jalaa qabaate haraama yoo dibbee qofaa taate homaa miti dibbee olii of irraa qabaate haraama taati. Ayyi barakallahu fiik jazakumullahu khairan. دوب إخواني السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم شيخ أنا جبتني. نقال الحمد لله خير هذا بارك الله فيكم. نقال إن شاء الله تيجي كافي سنغافة. يا هذا أخي بارك الله فيك. إن شاء الله تي سوما نمي سوما كذي. Yo sooma keessa fure jechuudha. Ji'a shawwaal kana keessa shawwaal jaha kana keessa sooma waajibaa kan itti guuttachuu ni danda'a. Irra deebinaan galle yoo ramadaana keessa guyyaa haga tokko qadaa qabaate. Ramadaana keessa guyyaa tokko haa ta'u lama haa ta'u fure. Hayyee. Ji'uma shawwaal kana keessa deebisuu barbaade. Indanda'e. Nama wayitu yoo anduraatan akkanumatti hin beekan hin danda'amu naan jedhanii namni wayirra nama ormaa oole. Ni danda'a yeroo feete yeroo laal guyyaa iidaa booda yeroo feete qadaa baafta guyyaa iidaa geennan guyyaa iidaa bira dabarraan achi qadaa baasuu ni danda'anii garuu wanni bakka tanaatti godhuu hin dandeenye qadaa sanii fi jahan shawwaalaa waliin niyyatu hin dandeettu. Laalama fakkeenyaaf intalti guyyaa jaha aadan ji'aatti dhuftee ramadaan irraa caphee haa jennu. Guyyaa jahati irra jira liqiin jahan shawwaalillee soomuu barbaaddi walitti dabaltee jahan shawwaalillee naa haa ta'uuti guyyaa jahillee naa haa ta'uuti walis sooma itti fakkeenyaaf hin taatu sun. Waajiba adda soomti ka sunnaa sanillee adda soomti. Yoo dura waajiba soomtee eegasii sunnaa soomtee irra gaarii ammoo yoo dadhabde sunnaa kana amma soomattee waajiba duuba buufachuulee ni dandeetti wallahu a'lam. Garuu dura waajiba san soomatu qabamoo kan sunnaaf soomatu waa dirqamsa. Dirqamaa miti sunna yoo dura waajiba soomte irra gaarii eegasii sunnaa soomte yoo akkas godhuu baatte yoo ka ji'a kana keessa lachuu soomuu barbaaddu taate laal ji'a shawwaal keessa qadallee firraa baaftee shawwaalillee soomuu barbaaddu taate qadaa dura firraa baasii eegasii shawwaal soomsan tura bareeda. Yoo ammoo qadaa amma kan dandeenye taate shawwaalii kan keessoomtee qadaa suuta firraa baafta hin dandeetta. Hayyaakum baarakallahu fi rabbil alaykum. Duba rasuuli alayhi salaatu wassalaam humna torbarratti rabbiin guddaan ajaje sujuuduu jedhee yeroo akeeku san duuba addaan sujuudu adda jechuun bakka rifeensi itti argamu tanarraa haga nyaaraa kana gubbaa jidduu tanaan adda jedhan haga kanaan sujuudu jabhaan baanan isii tanaa jabhatu tahriir oromiyaan baala jabhaa jechuun isii tana adda bilisummaa oromoo adda yarta addi isii tana adda tanarra sujuudu yoos hadiifni maal jedha gara funnaanii gad akeeke jedha
حديثني قرا فناني قد أكيك يكون كراتوكو قفان دفه أصحابا حديث كان أوديسي تمرتو قرا فناني قد أكيك تنهمني قرا فناني قد أكيك تنقرمي بتدو بسين أما ونقول ما ينام لالنتان مدرجة يبندوبا مدرجة نما الدبلي مدرجة يجتون والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت ووري راوي شيكوتين جدو تنجرتو اتدبلتني فسرنين حديثا جتشو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بارك الله فيك هذا. شيخ أنا حكم من براكي كمال براكي أشوني بيتني. براكي مال. رسول يا بتم. يصير حكين عشان توني قبل دوبا فرتا قبل درا موتو المنامات. مال تو كسي أبو بسالو. سورة نتيجة حكين عملوا تي درا شيء نوعي جت مولد أبنانو كنا تمولد كلامه. شيء نوعي نشيدا وهي كيست صلى الله عليه وسلم نور. نور الرا براك الرسول فتو قبل فولا راجلة تنين أكثر شيء تلو. والله سن اسمه قافنا عن بيكو وأنا أرجع دابته أرجع لال وان غانغي فكاتا تا حرف غانغي جدو جراته رسولتي وانا أشي نمني قياسا أشي دابتيرو رسولي بهو يرو رسولي ديبي أرجع تقولين إنجيرو نمني نو أكيد كيسا قريلين إنجيرو وانكم مرتو ومنام يوم أنا من أرجع ملء ومنام ياد ما يادتهم بريك سيسا قرينا فكاتي أمو شيء تسمع قافتن إن شاء الله أنا بيتي ملا إني أرجو ملا jechuun isin tuni fakkeenya gamni duraa nama fakkaata suuraa namni akkas godhe moo isimatu uumamni si akkas ati si suuraa amma ati suuraa si garteetin kama namni argee na hundarratti maxxanfatu tokko argitanii isin fakkeenya naannoo kenna hedduu jira ammoo asi gaafadhu suuraa san amma rasuula kaase moo sahaba kaasee seetaati laa noomaa waan namni kaasee sa usin sun akkasumatti waan uumamtu natti fakkaata jechuun kiyya haa uumamtu maal suuraa nama kaasee miti fotoo tan eenyu fuudhe BBC kaase eenyu kaase si tan eenyu argee kaase Aljazeera ani kanan na dhibee isin gaafa dhaamee tuni maali ka jedhu beeka warri gaafa ati suuraa rasuulaati suuraa Abubakar takkaa namni nu ergee si garree suuraa Abubakar Siddiq ka Umar ka Ali takkaa garteetin la nagarre eega jara saniyyuu namni suuraan kaase maarree waan bineensa kana ka halkan tokko qofaa dhufee dabre ka namni takkaa guyyaan argin eenyutu argee kaase yaani ni fakkeessa malee akkana malumaan namni taa'ee firaa waa bareechisee kaase malee waan jiraatii miti tanuma addaanumatu barbaade taa'ee malum insha Allah barakallahu fi shaykhana هاي جزاكم الله خيرا بارك الله فيك دوبا أكيكني حديثني أما فناني قد أكيكن جدكون رسول جن نمني فنانتي الدرة غير فناني قد أكيكون رسول أمت عليه الصلاة والسلام راوي حديثة أكيك مدرجة يجو تفسير أقول إلى إذا تأكي ساقلي توقف فسر أكي ساقلي إني فسر يكون حديثا تهوري أمورا كون جرت سلا لفظي حديثات الدم باسو قبل لفظي حديثات الدم بانو لله أكمل مدرجة هو بيكن كراتو كيشيت تكنا مالي كراكان تو كل إنون كنو ديفهم دوبا أدى هركلمان جلبلمان ميلا لمان بكتربان كان سجود ربنا أجلجيد أدى تنتيتك هركلمان سدي ميلا لمان شن جلبلمان شن ميلا لمانين تربيتو bakka haga torbii sanirratti sujuduu rabbiin guddaan ajajee rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkan faana meedu adda tana haa fudhannume adda jechuun bakka haga kana laal haga amma ila gubbaa ka bakka rifeensi irraa bahu jidduu tanaa kan haga siin namni tokko sujuudu funnaan yoof haga funnaanitti lafa gadhaabde gaarii shakkii mara keessaa bahuuf علماءين فنان تدبلني هذا فنان اللي فدابون درك أمام درك أمام رتي والله بقى بكلامة تجار قربان وري توكو درك أمامي تينا هذا فنان أدمو قف عن سجود ننديا سلاني ومرة أنتهو يو هذا أداك عن سجود كفنان اللي فنتوكين
salaan isaa fayyaa qaba jedhan. Warri tokko ammoo salaanni fayyaan ta'u jedhan haga walitti dabalutti. Lachuu walitti dhabee sujuuduu ni qaba. As keessaa maaltu sii gale? Dirqamaam jechuun sii gale. Funnaan dirqamaam miti ammoo gaarii jechuun sii gale. Yoo yeroo adda lafa keettu san funnaaniif addallee waliin lafa keette gaarii. Yoo funnaan lafarraa fuutee adda callaa lafarra rigdeerra yoo funnaaniif adda waliin lafa keette irra gaarii jechuun sii gale. Ammoo yoo namni tokko akkas godhuu baate salaanni kan keen jiru salaanni sirraa bada jechuun hin jirtuu beeki. Wanni jabduun deemuuf ta'a. Sun adda ta'a. Harki lamaanoo harki lamaan kun kawaa takka irra hin jirre lafa kaayuu qabda yeroo sujuuddu. Harka lamaan kan kawumaa ofirraa hin qabne saniin lafa tuquu qabda. Harka lamaan kana laal quba akkana walitti qabdee quba addaan hin baaftu akkana quba akkana walitti qabdee gara qiblaa fuula deebiftee quba kan kee gormuu tantee tana qixxeessitee akkana lafa kaayuu qabda. Harki gormuu walitti qixxaawuu qaba. Yeroo lafa kaa'u akkanatti hin keettuuf dura akkanallee hin keettu fagoo ofirraa gormuu tantee tanaa walitti qixxeessitee akkanatti keetta. Jidduu tanas sujuudda ammoo ati. Harki qibla fuula deebi'a jenne gormuu fi gurra kanaa kan walitti qajeelee quba walitti qabnee qiblatti fuula deebifnee ceekuu tantee lafarraa ol kaaftee yeroo harka lafa keettu ceekuu fi maxxansitee akkanatti lafan keettu laal. Ceekuu bobaa lamaan addaan baaftee akkana lafa keetta. Bobaa lamaan addaan fuutee lafa keetta. Rasuula Rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhan hadiisa sahihaa keessatti idaa sajadta yoo sujuudde fadac kaffayka warfac mirfaqayka harkan kee lamii lafa kaayi ciqileente bobaan kee addaan lafaa irraa ol fuudh jedhe. Irraa ol fuuta kan irran keettu irraa ol fuuta jedhe. Sun harka lamaan. Jilbi kun lamaanoo harki kun lamaan duuba ikhwaanii harka waan bakka itti sujuudu san isimaan tuquutu irra gaarii. Yoo achi waa harkaa qabaattoo waan harka kaayatan kan biyya garii qabbana guddoo jira. Harka kan keetiin dhaqxee sujuuduu hin dandeettu. Homaa rakkoon hin jiru. Yeroo garii sodaa jira. Waan dhukkuma namarraa eega jedhanii amma finna kan naqattee deemta. Sawwaliin lafa keetta homaa rakkoon hin jiru. Yoo waa keessa jiraate rakkoon hin jiru. Ammoo yoo qulqulluu tahee lafa taa'e irra gaarii. Harka akkasitti irraa dabaru. Tamit dabal jilba kana lamaan. Jilbi lamaan yeroo sujuudaniin wayaa ofirraa qaba innu. Jilba wayaa ofirraa hin qabne ni sujuudan. Maal wayaan jilba singayin ooraa hankeen hin kashafte cuun sattartu. Yoo wayaan ati kaayattee salaattuun tun jilba kan kee kana kan geenne taate ooraan kan kee kashafame jechuudha. Kanaafuu yeroo hundayyuu inni wayaan irra jiraatuun yeroo sujuudduun san dirqama. Ooraa hankeessa taruu danda'uuf. Duuba maal goota? Jilba lamaan lafa dhaabattee jilba kan keetiif garaa kan kee akkana walitti hin maxxansitu. Jilbaaf garaa walitti hin maxxansitu. Garaa kan kee jilbarraa ol fuutee jilba akkasii lafa keettee irra hin ciiftu jilba kana irraa ol kaatee jechuudha. Akkanatti irraa diriirtee gudeeda kan keetirraa akkanatti achi baatee fuulduratti salaata namni dhiiraa. Dubartiin ammoo yoo walitti irra maxxantee salaatte irra gaarii. Dhiirti laal addaan balbaaftee akkanatti yoo salaatte irra gaarii. Dubartiin ammoo yoo akkana jettee salaatte irra gaarii. Harka ammoo akkuma dhiiraa gooti isillee fuudhachi deebisuu walitti qabuu maalii godhu waan amreef nu jedhu sammarayyuu akkuma dhiiraan godhi jenneen san akkasuma gooti jechuu isillee. Salaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dihaada. Akkam nagaadha. Nagaa alhamdulillah barakallahu fiikum dihaada. Sagantaa gaaffii deebiirratti isarra jirra. Inshallah gaaffii qaba. Hayyee. Gaaffii shawwaaliin ji'a shawwaal. Lama soomanii yookiin sadi soomanii dhiisuun hin ta'a. Ni taa'ee rakkoon hin jiru. Tokko soomtee dhiiftee hafuura baafattee ammallee tokko soomtee lama soomtee guyyaa haga tokko torbaan tokko hafuura baafattee ammallee deebi'uu ni dandeetta. Sadiumaan dhaabuun hin danda'amaa? Hin danda'amaa waan sun waan dhoowwan jirtu. Ajirii sadii siniin argatta guutuun argattu. Akka nama guutuu soomee waggaa soomeen argattu haga sima argatta. Haga sadii soomte sanii argatta.
نعم لقيت أخو دوبا جلب لمان أقصد دبره ميل لمان هذا برو ملي ميل فان لمان سن فانتنا ما كان يرتي لفان دابتن قبين لكنا قد دابت روس يود قبين لكنا دابتو قبض قبين سنة كنا تيمسيتو لفرنا كافته كنا رافت لفقد داب دي تقد دابت قبين ميل كان كيتي قبين ميلا لبي ميل يو كنا تاي ميل دمتو يو كنا تاي قبين ميلا أكنا قد داب دي إذا قد دابت تيجو أكثر تسودنا كاس أتش دودو بدين ديفتو لفلر راول كافته إررافتو حاجة كنان إيجا سجود دين بودا وان بكتنا تبيكو قمنو قمنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ قافيكم لهذا نمو وهيتو وكني haka wana biki jidani bittasan erga siwan san bite fidefi daga erga kana ammo oso inni bekin qarshi borsa isa keessa kaya maltu kaya inni ammo akka hadiyatin niyyate wala san akka kennatin niyyate erga kana ammo itti bilbilanii wanni sun achi keessa jirti qarshii san fudhadhu achi keessa jedhanii warri inni waa biteef sun jennaan ammoo kakuu akka malee wayii kakate kakuun inni kakate kuni wallaahi wanna saniin fudhu yoo fudhadhe abbaan kiyya nan dhalchine waan jedhu wayii kakuu akkasii kakate nama akkanaa kana maaltu irra jira kaffaaraa wayii qabamoo deebi'ee ta'uu bamayoo deebi'ee isarraa taamoo akkamii wanni kun amma sun kakuu haarawaa kakuu baranee fakkaatti bakki yana dhalchineen kakatan tuni kakuu miti ammallee fokkoruma malee ammallee waa kakuu miti duuba yoo dura waan tokko inni badhaasa namaa kenne namni illee badhaasa biraa yoo kenneef umaa rakkoon hin jirusa waan inni badhaasa namaa bite namni illee mallaqa kenneef akka biraa badhaasa mallaqa kenneef namtichi kuullee umaa rakkoon hin jiru yoo irra dabarsee kenneef illee umaa rakkoon hin jiru yoo irra hanqisee kenneef illee umaa rakkoon hin jiru yoo haga duraan inni baasisan kenneef illee umaa rakkoon qabu kun yoo namni harka abdichi kenneef jira kakee namni kabitee fiduu kana fakkuute la kabitee achi deemaa jira achi karaa sanirra jira duuba yoo namni waa hadiyyaa sii kenne atilleen harka deebisuufiin sunna inni bitee waa sii kenne atillee waa bittee kennuufiin sunna waan rabbi si dhiheessate waan gaarii waan hamtuu miti eega hagas hubannee namni tokko waan tokko duuba yoo hin barbaadu jedhee kakate wallaahi waan san hin fudhadhu jedhee yoo kakate mallaquma san fuudhee firraa miskiina kennee firra dabarsu maal godha rakkoo maaltu jira rakkoon hin jirtu mallaquma warri achi keessa kaayee kenne jedhuun san eegan fudhadhu jedhee kakate hin fudhatini miskiina haa dabarsu yoo ka ammoo sanii miti dabarsuu hin danda'u mallaqni guddaa firraa fudhadha ka jedhu taate kaffaaraa haa baasu kaffaaraa yamiinaa kakuu haa baasu kaffaaraa yamiinaa kaffaaraan irra jirtu miskiina 10 nyaachisu yookaan miskiina 10 uwwisu yookaan ammoo guyyaa 3 soomuu kana keessa ta'e irra isaa laaftu godhuu hin danda'a. Baarakallahu fiikum. Tabakka wanna tanafoo bakka kakuun baraata wallahi jedhan tanaa miti ta'a amma isin kakuu haara hojjettan tana malee. Bakki ina dhalchine de eenyu dhalche duuba sun amma haadha ifillee arrabse ammoo waan namni saniin kakatuu miti waan namni saniin haasawuu miti waan namni aqlii qabu bakki ina dhalchineen si dhalchuu baatee eenyu rakkifti sun sima rakkifti malee nama tokkollee ka biraa ka rakkiftu hin qabdu waan namni kakatuunii miti suni yoo inni kakuutti niyyatee wallahi waan saniin fudhadhu ka jedhu taate kaffaara kakuu tana qabata yoo namoo wallahi keessa hin jirre yoo fudhadhu abbaan keenya dhalchinee callaa taate suwwamaa miti mala yaa'anii duraanuu haasawa mala yaa'anii
وما نكفومي تسوني والرب ملي جرو وان براتين ككته yo akkasto wata warra baluti miti angosa baluti miti an oromo miti wan fete tay sun hasa male kaku miti barakallah jazakumullah khair barakallah fikum duba wani duba namni sujudu jiru kun barbaachisu tokko jira ka namni sujudu dhiisuu hin qabne humna torbaan kanarratti yeroo sujuuddu ulaagaa wahii qabdi. Ulaagaan tun tokkoffaa xumaaninaa qabaatu suuta godhu waan kana sujuuda. Suutni kun hagamfaan haga yeroo ati sujuudde subhaana rabbiyal a'laa wa bihamdihi yeroo takka jedhan takka turu. Achirra ol yoo turte gaari yoo keessa rabbi guddoo kadhatte gaari ammoo irra diqqaan haga san jechuu danda'u. Subhaana rabbiyal a'laa وبحمده جيتشو طمانينا جراني تك يو طمانينا تون انجراتين سرا بدا سلان لما أدأتي أم سجودون كان ويا الرجل تولين السجودين فكينا ويا فولك فتة ودونم سنجر أكنا كاتي سجودون انتاتو أدي تنتي لفتوكو قب تفولي كان كي لفتوكو قب yeroo lafa tuquu qaba jennu kana waa maratteen sujuudin jechu yoo ammoo waan birarratti sujuuddeef kana assalamu alaykum ala dihada barakallahu fik assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah akka ustad da joyi amma sana namni shari salate kait ka ufa itti da tewan subi salat se gidan ne ka uje subhanallah ida gadde mise so sai ko in salamata da wade akam salata ko me majette irre debi me majette nama lawato shai salata jira haye amuma haye tokko salata tokko ufa itti da te lawoni salatani nirga ka wan subi salata jiran se subi se gidan ne ka sadafati ko subhanallah ida gadde mise haye kaima malle salamato baate waan indide haye amma salata kana kam deemata olkaaniitum rakaa tokko dabalan yoo irraa turuu baatan yoo ka irraa turan taate olkaanii salaata guutuu salaatan ammuma sana kun ammuta bes olkaaniitum rakaata tokko callaa haqaanii dabalatan yoo haguma matinaa dubbatu kana qofaa taate rakaa tokkotti dabalatanii odoo salaaman baafanne sujuudi sahwii lama godhanii salaam baafatanii gasii لا إقامة أول مكاني وتك الله كبري ينجري أول مكاني ركعتك دوالو إقامة نجو إقامة ما تجري إقامة جنان سلانو دانجتي أيوة يلا أول مرة غني جولنا أول مرة دينا لكن أول مرة تدي بفلوتي أنت هتسولي وما ركون قبض شكي من درس وفهم أي بارك الله فيك جزاكم الله خير جزاكم إيه دوبا addatante umarraan qabaatin jechuu lama sun sadaffaa yeroo sujuuddu kana nafa gankee matarratti achi baadhatu amma namni gadi ilaali yeroo sujuudu nafa fi duubarra baadhatee addatan suutuma lafa kaayee lafarraa kaasa kan sujuudaa miti sun hugnatan tee guutuu jirtu kana matarratti achi dabarsuu gadi nafni kankee achirraa gara mataa gaddabru jechuu nafni kankee gara mataa gaddabru jechuu ميزاني ما تردد بوجهه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا هذا أكم استاذ أنه جبته نجاجر أخي بارك الله فيكم يا هذا بارك الله فيك إذا تنستاذ ذا يكب أستاذ يروم جا سريدو رجعت ولا مسجد الصبح فجري صلاة دمي ركعات كوي كان صلاة بودا فنيان نفنونه Egaa tokko salaateef si kunuune. Gara tokko salaata funyaan nafnuuni akkasumatti funyaan qabadhee bahee funyaan dhiiga ofirraa fixee booda rakaa kan illee na jalaan xumurannee rakaa kan deemee tumaan na qabadhee salaam ton baafadhe akkam keessaa bahee deemuun sun salaan ittisuun. Yeroo keessaa baatee mana fincaanii dhaqxee waa firaa dhiitu salaan sirraa cabee jira. yeroo itti deebite bakkuma dhaqqabdirraa uummata waliin ammallee hidhattee salaattaa akka duraa sun siin hassabamu.
أنا كدرات اللي سبديت ما نبى فد سلامة إمام وجي أما كأي صلاة صلاة نقافسي سون قادان سر جرا كدان رجلا إيه أما لا تشوفوا تمو توكيتم سلام تو بوتو صلاة ويا سني صلاة أما لا بوتو صلاة نسبي تهي صلاة أسري تهي صلاة سن بوتو مسا صلاة فجري ده ركعت لما كفجري قدا باس التاني يتك هاتي صلاة أما أوكي إن شاء الله هيا بارك الله فيك غافي تام غافي إيه ندنديت أستاذ أما يسوع أما سلامة بفدي بودا سبحان الله الحمد لله والله أكبر كنا نجدا itu jadi kan apa kata saya ka sodomi sadi butu tu dawu tu malam subhanallah jadi ama yo ka sahaba sang buta juga umat di paka buta tu mo la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir je yo subhanallah tadi subhanallah yo alhamdulillah ke sana jala ita ke di pangbuto na himbutan de kumala akan bakkan sadmiya dan يو بوتو باتك رسول عليه الصلاة والسلام يونا نمرو صدومي سدي سبحان الله جل صدومي سدي الحمد لله جل صدومي سدي الله أكبر جل كإرابودا مو ذكر أمتي تسنجد أك دلي سامريو ته أدو هجا في هجا بحر الليجي تمرار راحك عن جل رسول عليه الصلاة والسلام يو شرط إسم بوتو باتة سقطمي شنغوته أجري سنرجع تو أموري أجري سما بريسان أمو قديش رسول جل سنرجع تو sani fin har gonno imar ajri margatta wa subhanallah jette wa alhamdulillah jette lamal lejetu shari lejetu kudan lejetu ajri margatta mo guddi cha rasul je san ajri san nargani male jazakallahu khairan tani le tnadi tani yitu hayya barakallahu in sha Allah hayyakum Allah دوب إخواني يرو سجودا دوبا نفع في كنا فولا رت أتشكجكسو دو غوري نمني باجي نم غن غري باجي لين نم غري غورو نفا في دوبتك ابي فول مو فان دوبا كان سجود راوكا كان سجود راوكا كسيمي دون سجود تشو نفا كان كي غوتو متردا تشيغا جيكسو يچو شرط يونو يوتو نجراتين سجود نمرا دتچو شرط صدفاتي شرط نفرفا يرو برا غبوتو كان سجود ما في غبو وان براتي في غبوتي اچو ما في تدالين تاتو فكين نفسي سمع الله لمن حمده جديه والكائه كدابته جرو تليفون سير على فبوي تليفون كان فرد تيغبوت سي ابو غبونه وني سلادا سجود سمان جتا چمان تفت سجود انت سجود في غبو قبطه وان براتي في غبوتي اچمان سجود تفوان انت يو سجود في غبو بات سجود سنسي لك اوچ شرطي افرفاتي ولا افرفا ulagan shanafa'a garri duuba kan ke gara durarrat asbaadhamu garri duuba kan ke nafni kan ke garri duuba mizanni martu gara dura kan rat asdamu ulaga shanafa'a ulagan jahafa'a waan sosocho orrat sujudu dabu waan sindema waan kana godata fakkeena siree gubbatti yoo sujudi sireen gadi namaan taphatti siree siin taphattu tanarratti sujudin jechu waan gadhaabattu takka sanirratti sujudi yeroo sujud yoo waan sosochootu irratti sujuudde walumaa ay wal dhaban warra gadi maal jedhe namni waan sosocho'aa gubbatti sujuude sujuun isaa hin jiruuf jedhan namni gadi namoo harki guddaa jamhuurri ma jiraaf jedhan gaarii miti karaa haa godhe garuu haraamaa miti sujuun isaa hin jiraafi jedhan qoorii kan ta'e raaja namni waan sosocho'aa takka irra sujuude salaan irraan batu garuu waan gaarii hin goone jechuudha waan gaarii hin goone haganaaf egaa yoo sujuuda kana dadhaban hokkamuudha sujuuduma yoo sujuudu dadhabe fakkeenya namni tokko dhukkubsatee sujuudu dadhabe takkaa doktoorattu ila qalanii mataa kan kee lafan kaayee isi miidhamti jedhanii torbaan tokko kanattu gara galee ciisi jedhanii fuula kan kee kana lafa kaayuun qabdu ila tana takka miizaana dhiiga maraa ilarra xasoo qabdi ilsi baqaqee jedhanii maal ta'a kun sujuuduu hin danda'u jechuudha yoos maal godha namni kanaa kun taa'eetuma akeeka rukuu allee akeekee sujuuda allee akeeka garuu akeekki lamaan walii gadi walii ol ta'uu qabdi yoo fakkeenyaaf taa'ee salaatu jiraate rukuu ayoo hagana jedhe sami allahu liman hamidah jedhee sujuuda ammoo hagana jechuu qaba sanii gadi yoo dura rukuu hagana jedhe sujuuda sanii gadi jechuu qaba walii gad dabruu qaba laa gabaabinatti
wanna ta'akeek tukun ka rukuuca ka sujuuda ka rukuucaatii gadi ta'uu qabaa jechuudha. Maal akeekin rukuuca bakka rukuuca dhufti. Ta sujuuda illee bakka sujuuda waan dhuftu sujuudaaf rukuuca ammoo waan sujuudni irraa gadi ta'eef sujuudni irraa gadi ta'uu qabaa jechuudha. Salaamu alaikum. Irraa duuba yoo ammoo kan dandeenye taate akeekuu sanuu guddoo akeekuu hin dandeenye taate haguma danda'u akeeka. Laal wanni dadhabeen namni hin dhiifne salaata jira beeka. Ibaadan namni dadhabeen abadaan hin dhiifne salaata. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Ndagamu sagaleen obboleessa. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hadi hada. Gavin kaba. Ayo gafat. Ayo gavin kiyasa. Apa mana kaya oka riba fatta zaman. Ni dakama? Ni dakama ka gari dubbad. Ero sana. Lakin kosa gara-gara oka ni. Injura mira nyapu nanjala kan menarga. Oka kan aninya bukjale oka dede. Uma hindi masuk berbatuan jadi makan rasa. Gafi. Wanti nyapu nanjala sunus midan rangiran ni biar coba. Akka gaafii tante yoo annaa galte taate gaafii tante wanti itti feetu yoo abbaan mana kiyyaa qoricha akkana akka ilmi hin dhalanne itti dhimma baatu malee hin taatu qorichatti dhimma bahinaan jedhee qorichi sana irraa didi dila ayemoon dila oofnee baantamoo yoo inni si waliin rafaa koo jedhee hin barbaadu jedhee siree dide jechuuf deemta tamiif deemtame. Jechuun waggaan hojjetarrattu wanta itti fayyadamtu akka ilmoon garaa keessatti naafne qosa kana fayyadamnu hojjennu rafinaan ta'u. Asoo jillee harrafoo kana taate waggaan qosa kanatti illee fayyadamuu jedhee. Dura takka godhuu hin dandeettu qorsa diduu hin dandeetta qorsa si rakkisee beektu nafa kan keetiin tahuu beektu si rakkisaa siin tahuu fayyaa kan keetiin tahuu beektu hin fudhadhu jechuun mirga qabda san. Ammoo walii rafiinsa diduu mirga hin qabdu. Yoo rakkoon biraa jiraatte malee. Qosa nyaattu malee naan jedhu. Walaa dubbiin tantee wal diigdi amma laala. Kaajjata jedhamaa. Dubbiin tantee wal diigdi. Wanni siin itti wal diigdu qorsa nyaadhu akka ilmi hin dhufne waliin rafnaa siin jedhu. Ati qorsa nyaadhu jettee diddee waliin rafiinsa kooyyoo jetteen karakkatu isa malee sii miti ka ilma hin feene sii ka ilma fedhu sii akkasii miti. Ati ilma barbaaddaa miti. Jechuun irri balleen jenne garuu ani ilmoon fedha. Ilmoon fedhuu miti. Eega akkas taate ati maaliif waliin rafuu didda yuure? Inni ilmoon fedha. Ani ilmoon fedha. Ati maaliif waliin rafuu didda yuure? Waliin rafuu hin didde. Ogummaa san nyaattu malee. Laali. Qorsa nyaattu malee naan jennaan dide. Ati waan nyaattu san didi ilmi waliin rafuu hin didirre waliin rafuu inni hadiidu malee ati maa diddare? Ati ilmoo ka feetuu sii? Qorsa nyaachuu didee. Qorsa nyaattu malee naan jennaan kalaas fite. Qorsa nyaatuu eegni rakkoo sirra fide qorsa nyaatuu diduu ni dandeetta. Ammoo waliin rafuu diduu hin dandeettu re. Waliin rafuu hin didin. Waliin rafuu hin didin bara. Qorsa nyaachuu didee qorsa nyaachuu didi. Qorsa nyaachuu didnaan kalaas sun barbaadne kalaas eeganan barba. Maal jettan? Yoo inni si didee eega qorsa hin nyaatiin si waliin hin rafu jedhe isa si dide malee ati hin dinne. Ati waliin rafuu didi. Fedhii isaa kana diduu irratti. Qorsa rakkoo sirra fidu. Ka ilma dhoowwu qorsa ilmaan ofirraa dhoowwan kun karaa hedduu. Dubartii gariin tahaaf dubartii gariin tahuuf innuu karaa hedduu innuu waa hedduu waan takkaa miti hin beektani. Yoo tana nafasii fudhachuu didi warruu tanatti ilaala. Yoo tanallee nafni fudhachuu didi tanatti ilaala warruu akkasii hin beeka akka dubartii hedduu nafni gariin dida. Qoricha ati armaan dura laaltee si miidhe. Yoo inni ammallee ka'ii fudhadhu siin jedhee naan tahuu itti fayyaa dhabaa hin fudhadhu an ilmallee barbaadaa yoo jetteen haga sanirratti mirga qabdaati. Ammoo wajjiin rafnaa siree koottu inni siin jedhee san diduu mirga hin qabdooti.
Asiraan dinne bara qoricha nyaattu dinna inni na dide. taate yoos rakkoon jiru amma duuba taane taa deebinu ta qorichaa tan ikhwaani dura waa tokko godhuun shari'aan islaamaan hayyamte bishaan akka zamana sahaaba'aa san jaabir ibn abdullaahiin sahaaban hedduun maal jedhan kunnaa na'zilu wal qur'aanu yanzilu jedhan osoo qur'aanni bu'u ka rasuulli rabbii jiru bishaan alatti irraa baafna jedhan dubartiirraa bishaan kee ilma diduu fi bishaan alabbaasun ilma diduu jechuu beeytu bishaan alabbaasun zamana san warri sun godhe saniif waan amma zamana kana namni kaayatu sun wal fakkaatti lachuu akka bishaan gara dubartii hin geenne godha wanni sun lachuu ka alabbaasulleen ka waa kaayatulleen akka bishaan gara dubartii ga'ee dubartiin hin baanne akkas godha wanni kun hin gayamu hin gayu shari'aa islaamatti ni gaya akka dubartiin hin baanne godhuun ni gaya ammoo takka hin geettu beeka akka isiin abadaan dhalle dura dhaabatuun hin geettu haraama suni ammoo yeroo of fakkeenyaaf ijoollee qabamu ijoollee tanattu xixiqqoo ijoollee tana addaan fageessuufu haga tokko akka ilmi dhalanne ilma firraa eeguun shari'aa islaamatti ni gaya haraamaa miti fakkeenyaaf ijoollee isiin ammuma kana deettee ammuma kana ammallee ji'uma tokko booda ammallee ba'aa fuuti ilmi ijoolleen tu walirratti guddattee wal miiti tana addaan tursiisuuf akka ijoollee ta duraa tarbiyaa godhanii ta duraa yeroo kennaniif akka ta duraa leenjisaniif kuuleen xiqqoorraa turuuf godhuuf addaan tursiisuu shari'aan islaamaa namaa hayyamti ammoo guutumatti amma fakkeenyaaf yoo dubartiin hedduun biyya faranjii tana fa'aatti hedduu deettu warri faranjii hayyoota fidanii fi maal jedhaniin ijoolleen sit heddumaattee jirti ijoolleen afur geette shan geette sit heddumaattee jirti kanaafuu hidda dhaliinsaa sirraa kun dhadhaniin guutumattu yeroo qalanii ilma keessaa baasan san achuma keessatti hidda san dhaggatanii muran abadayyuun dhaltu jechuudha sun haraama amalaan guutumatti akkasiin abadaan dhalle godhuun sun haraama abadan ammoo walirra ifirraa tursiisuu ni danda'a shari'aa islaamatti wallahu a'lam barak atlee rabbi si alaafisu waliigalte maan ammoo hojjedha walloluu wal dhidhiibuun manni ijaaramu waan isin waliin tahuu heddan waan isin waliin ijaaru heddan turru guddoo waan diqqoratti wal dhabdanii mana keessan ifirraan diigina waliigala waliin haasawa wanni nama tokko isin lamaan keessaa tokko bu'aa qaba kaanillee bu'uma qaba waan nama isin lamaan keessaa tokko rakkisaa kaanillee marakkisa kanaafuu isin lachuu walumaan hojjedha walumaa gala waliigalte waan maraa godha rabbi jidduu isin nagaa haa kaayu hamtu rabbi isin irraa qabu آمين آمين جزاكم الله خيرا. هيا بارك الله فيك دوبا غرا دبيتين غولا وادي ما جرا ساعتين تيري دوما تجرتي كان فكرتم بارك الله فيك دوبا اخواني واي دوبا سجودا دبتا جرا يرو سجود دوبا نمن سجود دندين إما أكيد كجن ما رسول ربي عليه الصلاة والسلام ماجد فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم يو وانتو كسين أجاجي وانتو كو قد أسنين جده وما إرادن دي تنقود آده وانسا مرا قد اندر كمامتي وان إرادن دي نقول سجودا نجده متي سجود ندن دينو بي حقو مرادن دي نقول أولكا صلاة نجده أولكاني صلاة ندن دينو حقا رادن دي نقول ليسو نجرتو حقا رادن دين كون فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم جل ربي سبحانه وتعالى ذكرين ربي كي سيادة دام بانكم صلاة أجو فاذكروا الله صلاة قياما دابدا وقعودا تاء وعلى جنوبكم جيسا صلاة أجو آيان يكون صلاة نما فيان أمنك صلاة دبرت ربي آيات كنبوس ما جدين صل قائما دابدو صلاة فإن لم تستطيعون دندين فقاعدا تائي صلاة فإن لم تستطيعون دندين فعلى جنب إن رتك إيسي صلاة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. يا دا. أيه شيخ أغافي كبا واي شوالا سيني وانت بيته شوالا ويا جانا من سوميني تكاتا دي أمو بوتو كبا لما شوال صوم سنة يو guyyaa jaha shawwaala soome ajrii guddaa argata yoo sanii gadi ammoo afur soomee sadi soomee lama soomee dadhabee dhiisellee ajrii xiqqaa haga sanima qaba ammoo ajrii guddichan argatu kanama waggaa soomee sanin argatu bareeda sheeka galatooma nama
soomuu yookaan soomuu kan jedhamu irratti nama walfalmaa ammoo walitti dhaabanii soomuun dirqamaa miti suutan addaan baaftee yeroo barbaadde irra soomuu ni dandeetta. Jazakallah Sheikh. Ayya barakallah. Duuba ikhwaani sujuudni kun sunnaa qaba. Amma shartii isaa baranne waa hagam waa shartiilee isaa jennee waa hagam baranne waa 5 baranne. Shanan sun shartii sujuudaa jennee waa 6 baranne. 6 sun shartii sujuudaa jennee baranne. Ammallee akkasuma sunnaa qaba sujuudni. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaada. Sheikh shawali kana baatii makana keessa yoo sooman ani wanti guyyaa akka Ramadaan irraa bahaniin soomuun dirqama moo ji'uma kana keessatti yoo xumuratan akkami guyyaa jaha kan? Ji'uma kana keessatti yoo xumuratan rakkoon hin qabu. Walitti dhaabanii yoo sooman gaarii addaan baaftee guyyaa tokkoon torbaan maraa guyyaa lama guyyaa tokko yoo soomte gaarii akka feete soomte ji'uma kana keessa guyyaa jaha soomuu sirraa barbaadan. Ayyee gaafii lammata. Haadha manaa ofii marfee fi yookaan ammoo kiniini itti kennuun dhoorgaadha akkuma dhageenye. Marfee akkam? Marfee ilmaan addaan tursiiftu jechuudha. Dhoorgaa miti sun marfeen dhoorgaa miti kennuuf hin danda'ani ammoo marfee yeroo badduu addaan tursiiftuu miti marfee waggaa tokko waggaa yeroo gabaabduu haga ijoolleen tun addaan turtu fudhachiisuu hin danda'an ammoo marfee abadii fudhachiisuu hin danda'an. Waggaa tokkoof addaan tursiisuu marfee yoo kennan homaa rakkoon qabu. Homaa rakkoon qabu hin danda'an agasii. Ayyee kaayida jazakallah. Barakallahu fiik. Duuba ikhwaanonni bakka kanatti an si yaadachiisuu barbaadu sujuuda irratti namni tokko yoo sujuuduu dadhabe amma maanguddoo marcuma irra teettu jira. Marcuma oofanii kanaan fidanii oofanii masjida seensanii boraatii yoo heesirra kaa'aniif boraatii tana ol fuudhee boraatii irra sujuudan. Taati wanni kun hin taatu. Jamhuura ulamaa islaamaa keessaa Shaafii qofatu hin taati jedhe. Uummanni kun tokkollee hin taatu jedhan. Qolli isaa yaalee kan uummata bal'aa sana. Boraatii ol fuudhanii irra sujuuduun hin taatu. Sujuudam sun. Waan maraa jalaa fuudhanii haga danda'u akeekuu qofaa bes. Haga rabbi isaa laaffise akeekuu. Haguma danda'u sanitti akeekuu malee wanni boraatii achii fuudhanii boraatii irra sujuuduuf hin jirtu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaada. Gaafiin qaba. Ayyee. Gaafiin kiyya waa'ee salaataa irratti. Yaadu. Amma fakkeenyaa waa'ee salaataa irratti yeroo osoo ruknii fi suutiin salaataa addaan jiraa miti. Amma yeroo sujuuda godhan yookaan sujuuda keessatti achi sujuuda keessatti du'aa achi dheeressan fa'aa xiqqoo dheerina keessatti tashuushan osoo yookaan dagatii yoo dagatame sujuuda sahu illee duuba salaata salaama booda salaata salaama duraallee asitti jirti reeti. Amma jidduu kanatti osoo shuurii hin beekne shuurii osoo hin beekne yoo tashuusha ta'an jidduu keessatti sujuuda keessatti du'aa achi dheeressuu keessatti sujuuda kana yookaan lama moo takkatti godhe akkasumatti hin godhe hin goone sana keessatti lachuu sujuuda godhe moo hin goone sana keessatti lachinuyyuu hin beeku shakkiidha amma jidduu kana keessa. Akkam ta'uu qabdi jechuu barbaadeeti bakka tanaa. Ufii lachinuyyuu hin beeku lachuu ufii salaatuu hin beekaa sujuuda keessatti yeroo du'aa achi dheeressan xiqqoo irraa tashuusha tan keessatti jira. Ufii hin beekne guutuullee hin beekne hir'isuullee hin beekne jidduu sana keessatti tashuusha taate amma qalbii kiyya keessatti tashuusha. Sujuuda yoo tokko sujuude moo lama sujuudee shakkee dafee murtiirra gahuu qaba. Yoo dafee murtiirra gahee qalbiin isaa gara tokko cite dafee ta qalbiin itti citte sana irra deema rakkoon hin jiru. Yoo qalbiin gara tokkollee cituu baatte takka moo lamaa takka moo lama ka jettu taate sujuuda tokko ka biraatti dabala. Sujuuda tokko murtuu godhuu dadhabe takka itti dabalee heger boodara sujuudi sahwii fida. Eega salaama baafateen booda. Odoo salaama baafatiin attayyaata qara'ee sujuudi sahwii godhee salaama baafata. Takka dabale sun tashuushin sun
ziyaadaa kan ta'uu hin dandeessu jechaadha. لا سجود السهوين يو ونتي صلاة دوران سديتات ونتي سجود سو يو سديتات سجود سهوين سن كسدا فاسن الراموري لما قد ديبسا يو ونتي صلاة أمو دغما لما تاتي دوران توكو تاتي توكو دبلتي لما تاتي ركون كبكسن انجير تاتي شيطان بكسن شكي سبوس سمتاكي ديكني غنا سجود سنغور غور لچو بفسن غير لچو سجود سهوي فائده مرة قبل نلي خساران قبل چوي هاي رب جزاكني هذه وناغلي رامل سلا سنوات تنداي واي سلا سلكني رتي اما صلاه الكنيه تون يو صلاه حكومتن دامي صلاه تيربا يكس اذا صلاه شاي تيمبو ده چا زروي بچال تون ساعتي لمره حقا اذان سبي بوت تجچ تجرا gara do salani subi in gayin dura sa'a to ko sa'a lama kana dura haga isami jayin cina sa'a haga na dura ka salatu irregari isin bajala kam tun guddo ni sire na magaru nam ni isin dan daw jede ukiti mutte salata shayi timbo dan ya kadan da salate ra kun madan nanda jittu tanatti am hal kana ke sati ka fakken halkan am yero anja ka bang fakken na yero ke sati anja ka halkan kana ka eyo salate yo ka yero dera yo ka shan salata yo ka tadi salata yero anje pati shan salata yero kan tadi yo ka yero kan tol salatu kan ke sati wanni mudan wanna kawjira omara kon qabo ammo wanni garin haga tokko qabate haga sanada yo jirate irra gari santu rajri qaba yo fakkeena shani tana qabate shani metana yo ka udan dem wulle be garash ishairata salate yo kan le subi dura salate shani tana qabate irra deeme gaafa hirribni dabrateenii salaatuu baate mara yoo ajirii shanii tanaan barreessaniif yoo inni fayyaa dhabeen barreessaniif yoo inni imala deemeen barreessaniif shanii tana yoo ammoo guyyaa garii shan salaate guyyaa garii maalii salaate akkasin argatu waan tokko ragga dhaabatu wayya. Tamataate irratti sadii illee taatu tashanii illee taatu. Wama hin dandayaa beeku takka irratti dhaabatu. Yeroo hundaayyuu takkatti maxxanuu hin danda'a kan irratti dhaabatu. Yeroo kaan torba yeroo kaan shan yeroo kaan sagal jechuun أكس إن شاء الله ربي جزاكني هاي بارك الله في ربي سمعتك صوت هم تسمع ربي ربي سمع جالة تبارك الله آمين آمين جزاكم الله خير الدنيا الأخرى ربي سمع قبول بارك الله ربي يا دا مراد ربي كان سني هاي وهم تسني راها قبول بارك الله فيكم بارك الله فيكم دوب إخواني سجود يا رو دوب رمني توك سجود ده أبو جنة مخدات كابوراتي في دته سنرت سجودون انتهت وما براتي كان برباچسو اكو متاوت اكو مچيسوت اكو إركتوت اكو زاملتي حاجه دندو اكيكو بس وني رجراساني تنالي اكسيت بيكون رجرا حاجه ايغا واي سجود الرا حاجه توك براني سنة سجود نكبو توك توك ميل هيا دچيفنو يرو غبون سجود غونو تنا سبحان الله يروتك يجون دركما سدي يجون موسنا سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده يجون سنة واني بلاك سنة يبقى سجود في قبوتو كان هنا كان كي كان والدرك هاي أكاتا اتكايا درة إيسا لفكيتا درة جلب لمان لفكيتا إيجاسي حركة كيتة إيجاسي فولا كيتة بفسن السجود ميل دوران لفجر بيتو دورة جلب لفكيت ميل لمان دوران لفلابتها جلب لمان لفكيت إيجاسي حركة لمان لفكيت أدى لفكيت إيجاسي أكا ميزان فولا رتبو اسم ميلف أكا فيال من مال يولا على وري لشيء أمد لو كون بفسن يوجا بواني رفيا قبدي وري جتشبراك أبون جرا كدورة مال لفكيت تجري دور هركا لفكيت إيجاسي جلب لفكيت يجون جرا أمو كانت الراجح قول جمهور علماء إسلاماتي دوبا يوان توكوكا وهرت سجودا ونتر سجودتون بكا صديق غرباتي جنة ونتوكو وانم نفجلا في السجود سندت السجود وما ركون قبل ما شاء في ده لفكايتي رسالتي السجود سمبرد ونتوكو أمو وان سوالين ديما كسيتي داقبا إماما كان كي كان يرو سجود أفديم تفجل الدربتي بوفتي السجود ده يرو الكاتو لأركاتين حجاب مكان كي كان انتل تكن فجل بوفتي السجود ده
yeroo ol kaatu waliin ka'atte wanni kun waan gaarii miti. Walumaa hedduu dide waan gaarii miti yoo rakkoon jiraatte malee. Yoo rakkoo waan sanis si dirqite jiraatte rakkoon hin jirtu. Maal oowwitee fakkeenya lafti oowwa. Bakka tana sujuudu tana oowwitii sujuuduu hin dandeettu irratti. Takka bakka tana ajaa'iba irra sujuuduu hin dandeettu. Kanaafuu waan kana if jala buufte atilleen hasaasiyaa takkaa sombora qabdaa funnaan siyan nyaata yoo waan qiraawaasan suufte dhukkuboonni si ka'a. Kanaafuu imaamaa kan kee kanuu jala buuftee irra sujuudde. Intaatiyos. Ammoo sihii fayyaa qabu. Kalafti qulqulluu imaamaa kan kee jala buuftee hijaaba irra sujuudde hegar waliin ka'atuun gaarii miti. Yoo ammoo rakkoon jiraatte hin taati. Hadiisa Bukhari Muslim odeessan ka sahabtichi anas odeessan maal jedhe كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر رسول وجه سلام نجري لفأو إتو يرؤوا والإنسان فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه يرو لفتنود أو إتفول لفكايو دم وياتي نتفر رقم في جلا أفني رسجونه هجر أولين كأننا جد ركون جرتو يو حال كسيس جرات ركون جرتو سن يو أمور ركون تكلم نجري كران في جلا كايون غاري ميتي وان علماء إمرت الرول يقالت سجود رس سجود انتاتو حركة كان كيتي حركة كيف جلا أفتيه ورس سجود حرام سن انتاتو فكان بيرو سجوده حركة كيف جلا كيتي رس سجود سن حرام يجو سن انتاتو حرام مال حركة كانانو سجود ندر دركام حركة سجود دركام ربي يستر لك كان الإفتاتين وان براغوتي وان تقوتي مال حركة سلا سجودون كان فوته وجيب راك كنتف وجيب راك كنتفي فول جلا كيتي كنافسون حرام وان رس سجود اللي بكسدين الدابا وان توكو كركول انجيل وانا من افتير الصلاة كان توكو موكا يو يفتفر راغاري او في جلا كيتي لركول انجيل وان سجلا سيولين دي ما كان وياتفر راك عبدو ان سولاهن كي كتفر راك عبدو كان توكو مو وان حرام كان جيني حركة كان كي سلا سجودوني كبدو في الدي في جلا كيتي الرتي سجودون حراما أجيتشو هجنا في ربي خير الدنيا آخر أخواني ولينو هاكبو شر الدنيا آخر ربي قدان الرها هاكبو وأنا هم توتي تكلي ربي قدان نقرسيسين سجنتا كينك أردا سرت دابنة هجا سجنتا اتيانو كيست والجينو ربين لكبستا كينا ربي مهافيسو ركتا كينا ربي ركو كيسا هاباسو يدوا كينا ربي يادها هاباسو ميدما كينا ربي ميدما جلا هاباسو نما بروان كينا ورا ركو كبو كأما ركون تي harkaa qabtu rabbi si beeka yaa rabbi maraarraa nu buqqisi yaa rabbi warra amman wajjiin taa'u kana marayyu yaa rabbi nama rakkoo qabu rakkoo fayyaa taatu rakkoo niitii taatu rakkoo dhiirsaa taatu rakkoo ilmaanii taatu rakkoo riskii taatu rakkoo waraqaa taatu rakkoo teessoo taatu rakkoo gara biraa taatu maraa si beeka yaa rabbi rakkoo dil'ii taatu yaa rabbi hundaa yaa rabbi nu buqqisi yaa rabbi gammachuutti jirjiiriif yaa rabbi hajaa isaanii taqaynisi yaa rabbi dadda fi nu guutiif fayyaa guddaa yaa rabbi kenniif nagaa guddaa yaa rabbi kenniif يا رب فيا قدام وكين يا رب إيمان قدام وكين يا رب رزقي حلالا بطلون وكين يا رب تعاهن كهنا رتن غرغار يا رب عبادة رتن غرغار يا رب درس رتن غرغار يا رب وابرة رتن غرغار يا رب وابرسيس رتن غرغار يا رب وامر موتر را برسيس را يا رب مشغول نور أمرا يا رب نور راقبي يا رب وان نفدينا الدم فجأة سامرا يا رب نور راقبي يا رب وان نفدينا الدم بل سامرا يا رب نور راقبي يا رب والله دينا نقولي يا رب دينا ولي نجراتيس دينا رت نجراتيس دينا كيسن نجراتيس دينا رت يا رب نواجيس يا رب هذا باكنا يا رب دليل سنة ردبريف يا رب هذا باكنا دليل سنة ردبريف يا رب فيا قد كنف يا رب نجا قد كنف يا رب إيمان قد كنف يا رب رزقي حلالا بل كنف يا رب قوم سيك أنا نسي ركوم الراقبي عمري دير سياطة كثرة عبادات يا رب عمري دير سي قافي سنة سر قد أنا يا رب خاتمك جيل شيفي قبري سنة يا رب جفاي جنة تقولي في قاعد سأرشين كي تجلا تيسي كتاب سنة يركم مرقات كنيفي سرات يا رب أكان قاسوت ردبرسي حودي رسول رب الله صلى الله عليه وسلم يا رب نفي سنة لين أباسي جنة الفردوس كيست يا رب لنقابي يا رب ور أردا سيف جنة ولك أبمنة هنة ورب ولتي مجركان يا رب رحمتك عن كيتين إلى رحمتات النلالي ركون كينس فيدو يا رب رحمتك عن كي بدي شكاجيل رحمة نقولي هندك هنا يا رب أربعهم خنا نمرتسي يا رب جنة الفردوس كيسور لنقابي يا رب الله جنة الفردوس يا رب نقولي يا رب الله نقبسي سوارا أشي ولين تاعي ولين دوجي ولين بشناني حاسو ولين تأتي يا رب نقولي بدينا كثيرا نديتا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.